deeggari. Sinuma yu partii wanti garagarateef maaliif beekte namni kamiyyuu eentumoodha wantichi eentumoo. Malee osoo filannoon hin jiraanne maaltu maafis bii wal fixarii sida natti himee isin marti keessan ijoolleemti Oromoo taatan annama fedhe haa ta'u kuulloo haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u isin Jawaar Mahammad Oromoo bukkeedha aarsaan qabu kaffaltiin barbaachisu Jawaar Mahammadiif kuulloon irraa Jawaar kuulloon irraa Abiyyi deeggartu kuni isin irraa Jawaar haqqiin qabu kan Jawaar falmaa jiruuf akkati bilisa baatuuf kuulloon jechuudha dhiigaan as geesse kuulloo ati Oromoodha garuu dhiigaan as geesse dhiiga hedduu dhiiga qeerroo itti jiqi ayyoota meeqa dhabne Oromoo meeqa itti dhabne dhiigaan as geesse jaallattee jibbite isti nama bareechiyani arra Abiyyi deeggaruu dandeessa garuu utoo inni akkami Oromoo gochaa jiru osoo argaa jirtu osoo dhagaa jirtu tuffee uti ati bagalla qallaqamte haadha keenyu hundi keenyu bagalla qallaqamte wanti biraan jiru tuffee uti t-shirtii Abiyyi kaatte Oromoo bira deemta Arsii miti Jawaar waan Arsii ta'e miti ijoolleenti kamiyyuu Jawaar faana jirti Arsii qofa miti bar isin warri gandummaa fiddan gandummaatti deemaa malee namumti bileena 60 xiqqaadha amma guddaatti Jawaar faana jira siif galee eenyu yoo ta'eyyuu abbaa fete deeggaruu dandeessa garuu t-shirtii Abiyyi kaattee maal abbaa kanarra deemta bagalla qallaqamte ituu duuteeyyuu kun gaaffiin qabu bar sababiin isaa ati tuffeewuti ati Oromoo akkamitti ilaalaa jirta ofii keeti ati isarraa biyya rabaa geessee naqabaa ganna dhiisaa jettu kana dhiiga meeqaan as geesse ati mataan kee dhiiga meeqaan as geesse sitti mee ati mataan kee dhiiga meeqaan as geesse cubbuu sirra jira sii galee cubbuu hojjetaa jirta kanaafiyyuu dhiigi kee garmee dhangala'aa jira jechuudha ati har'a Oromummaa amantaa kee jijjiirta Oromummaa keessa abbaa kee geessita eessa keessa Oromummaa kee Oromoo jiru dandeessu ati Oromoodha kuulloos taate jechuudha kana Abiyyi deeggartu ati Oromoodha Oromoo ta'uu kee immoo kan itti amanuu qabdu aarsaa hedduu itti kaffalamee dhufte marti keessan eenyu yoo ta'eyyuu namni arra Jawaariin jibbitus an dirqamaan Jawaariin jaalusiin hin jedhu garuu wanta ati hubachuu qabdu dhiigaan as geesse ilmaan Oromooti isiniif galee kuulli jettee jibbamtuyyuu isitti waa hedduu taarsaa ta'ee jira kana dagattanii gochaa Jawaar Mahammad kan hidhamee jiruu fi bar kan inni ati bakka feete teessee nyaattee dhugdee sitti tolee gadi baatee akka feetaata miti Jawaar Mahammad Oromoof malee ofisaatii miti siif galee Oromoo sibilisoomsuudhaaf haadhaaf abbaa kee bilisa baasuudhaaf Oromoo bilisa baasuudhaaf mirga kee akka teeggattuuf malee kan Jawaar mana hidhaa taa'ee jiru itti tolee miti siif galee itti tolee miti isin har'a ummata Oromoo burjaajessa warreen kuni warri ijoolleen Abiyyi deeggartan Abiyyi maa deeggartanii miti Abiyyiin narratti hin faarsitu t-shirtii Abiyyi kaattee hin deemtu Abiyyiin ilma miliinii Abiyyiin dhiiga Oromoo akka barbaade gochaa jira irra deemaa jira miilaan siif galee Abiyyiin gantuudha kana ana miti ijoollee waggaa lamaatu beeka yoo isin beekaa akkas gootanii inuma dhumtu ammallee isinis naafxenyaadha wanti biraan jiru isinis naafxenyaadha isiniif galee ammayyuu taanaa isirratti fudhatu qabama ajandaan kun dirqama isin kuulloo taatanis yoo jimmaa taatanis bakka feetan jiraadha namni Abiyyi sa'aatii kana faarsu naafxenyaadha siif galee haadha Oromoo ulfa dubartii ulfaa akka fedhe gochisiisaa jira waraanni Abiyyi ayyoota keenya mana hidhaatti haree jira Hacaaluun Hundeessaa ajjeesee jira ati maal faarsta biyya irraa maal faarsta mee Abiyyi natti himi ijoolleen maqaa jimmaatiin banatte nuti jimmaa keessa goota jira bar jimma goota bar ati maal waa jimmaa maal beektaati biyya rabaa geessi harroof barte mal waa'ee jimmaa maa ifitti beektani sila waa'ee Arsiin beektanii waa'ee jimmaan beektanii isin kan walii haasaa isin ani maal jedhiiti waa'ee kee haasee sagadeen akka keetii maqaa jimmaatiif maqaa Arsiin nooftu abadan ituu nuti jirru Arsii keessa goota hedduu dhabne Oromoof jecha Arsii keessa goota hedduu jira Jimma keessa goota hedduu jira Jimma keessa Oromoo qulqulluu jira isin warri kolkolleen Arsiis Jimmaas bakka hin buutan siniif galee isin walloltaa isa dhimma biraa warri t-shirtii Abiyyi kaattee dhaamte kun Oromoo miti si jammir kun Oromoo miti dhaamuun jira nama gaddisiisu yoo duute nama gaddisiisu namicha ummanni Rabbiin itti kadhate yaa Rabbi nurraa fageessi jedhu ati maal abbaa kee Oromoo teessee Oromootti faarsita natti himee maali ga'een keessan
jiraate yaandaandish osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate kulloos taanan jechuudha. Osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate hayya iseen irraa asirraa biyyeetti afaan bantu kuni itoo firri kee mana hidhaa jiraate Jawaar Mohaammed gadhiisuu dandeessa. Osoo firri kee mana hidhaa jiraate Abiyyi waan gootu dhabda. Ittuu najjise jetta karaa dhabda malee jechuudha. Sif galee nuti immoo ilmaan Oromoo Jawaar Mohaammed uummata Oromoo biliyoona 60maaf abbaadha. Jaallattee jibbite. Abbaa keenya Jawaar Mohaammed. Anga lubbuun jirrutti yoo duune. Sif galee kana yoo hin taane ati kuni gandummaa miti. Biyya kamiin jiraadhu Oromoon kamtiyyuu Oromoo Arsii, Oromoo Shawaa, Oromoo Baalee, Oromoo Booranaa, Oromoo Iluu, Oromoo biyya fedhee haa ta'u. Namni Abiyyi tishartii Abiyyi kaatee Abiyyi faana jedhamni jedhu naafxanyaadha. Yoo ajjeefames yoo waraanames I don't care. Nun gashuun uummata Oromoo. Duu qabas immoo si jammasha. Nama uummata Oromoo biliyoona meeqa fixe? Namichi kun hin jechuun hin danda'ama. Hacaaluun tokkoonsaa nama tokko miti Hacaaluun deessaa. Hacaaluun nama tokkoosaa uummata Oromoo hunda. Hacaaluun yoo du'eeyyuu nama tokko miti. Hin soomin. Arra suuraa Hacaaluu piroofaayilii kadhattee akka waan gadditeetti Abiyyi moo deeggarta. Duuti Hacaaluun deessaa nama tokko miti. Sitti nima bareecheen. Sif galee kanaaf seenarra Abiyyi deeggartu kun Abiyyi waan deeggarteef osoo hin taane eeyutti faarta Abiyyi. Eeyutti faarsita. Ganaa reeffi keessan bakkeetti bada. Sinif galee nuti isini madaa Oromoo irratti soogidda naqaa jirtu. Nuti gubachaa jirra. Karaa meeqa gubataa jirra. Utoo uummanni Oromoo madaa qabu soogidda irraa fifirsaa jirta itti. Si galee isi warri sa'oonni warri waa'ee siyaasaa hin beekne gadi hin teessu maaltu si qalqallaa'isa. Namni Abiyyi deeggaru hedduu jiraachuu danda'a. Namni garuu of hin himu. Namni of hin jeju. Adeeggaruu adiisuu bilisiginnaa ta'uu waan fedhaa ta'u. Waan tullu garuu likkima ta'uu qaba. Sif galee warreen akkasii kuni uummata Oromoo qaachuudhaaf deemaa jirtu. Yoo Abiyyi deeggartes yooti duute jechuudha. Dhibbi kee yoo duute Jimma kuulloo keessa Jimma bakka hin buutanu. Dhibbi tokkoon kee yoo duute Abiyyiin ijoolleen kun anaaf du'anii jedhee reeffa kee ingashu biyya keetti. Reeffa kee bakkeetti allaattiin nyaati sitti nima bareecheen. Sif galee Abiyyi siisee kolkollee biyya Arabaa kana miti warra biyya keessaa iyyuu qabee hidhaa jira Jimma keessa. Warra Jimma qulqulluuyyuu kan akka Abdii Geetaachoo yeroo hunda uummata Oromooti dhaabbatu isayyuu hidhee jira. Si galee Abiyyi Ahmed si warra kolkollee biyya Arabaa teessee Abiyyiidhaaf deeggartuu quba sin qabunni. Reeffi keellee biyya keetti hin galu. Si miti warra ijoollee biyya Arabaa sudarratti hidhamtee jirtu. Ji'a meeqa ergaa hidhamanii rakkataa jiru mii jara quban qabunni musiiksee kolkollee kana miti jechuudha. Sif galee ijoolleen keenya immoo ijoolleen Jawaar deeggartanu waan tokko sin hidhaman ijoollee Jawaar deeggartan ijoollee biyya Arabaa jiraatan jechuudha. Of qusadhaa maaliif isinitti fakkaate aarii keessa galtanii akka gorsaatti jechuudha. Ijoollee Jawaar deeggartanu akka gorsaatti waa'ee isinitti himaani. Akka gorsaatti aarii keessa galtanii namni sirriitti miidhamuu danda'a, namni du'uu danda'a. Kuullooni onnee hin qabdu. Sif galee waan baqa jira miti waan bishaan wayiiti kuulloon nan beekan bareechee. FBC gaafa gubatu bu'aa walti miti maal Facebook irraa kuullooni. Sini galee ijoolleen Jawaar deeggartanu please taragaaggaa. Maaliif yoo namni si hirkatti du'e mana hidhaa galtu. Biyya ormaati. Namni sin gargaaru hin jiru. Ijoolleen Jawaar deeggartan please tasgabbaa. Maaliif nitti fakkaate wanti fedhe yoo dhufeyyuu tasgabbaa dabarsaa. Aarii keessa galtanii ijoolleen lama tokko yoo ajjeestanii biyya ormaati. Sinii galee namni sin laaluu hin jiru. Sunuyyuu immoo biyyichi baay'ee ulfaata. Ijoolleen keenya hedduutti miidhamaa jiru ni beektanii mii. Ijoolleen Jawaar deeggartanii taragaaggaa. Hanga danda'ame nama agartan. Yoo waan fedheete tarii abbaa paartii fedhaa deeggaranu garuu isin ijoolleen Jawaar deeggartan aarii keessa galtanii wanta adda addaa raawwatina. Isin turakkata mana hidhaatti. Nama ajjeesu ni maltu. Namni yoo du'e garuu ati dhimee kee guutuu mana hidhaatti rakkachuu dandeessa. Mana hidhaa torban lama yoo galteeyyuu baay'ee rakkatta. Mana hidhaa galtee miti bakkeettiyyuu ni miidhamta sii galee. Kanaaf ijoolleen Jawaar deeggartan taragaaggaa. Jarjartanii gochaa addaa keessan galinaa. Irrakkattu biyya ormaatti. Namni sin laalu hin jiru. Namni sin gargaaru hin jiru. Amma maatii maleetu namni tokko rakkatee mana hidhaa galee namni quba sin qabu hin jiru.
kanaaf iyyuu ijoolleen keenya ijoollee arsii qofa miti ijoollee warri arsii itti ajandaa bantu natu gassi deebise arsii miti ijoolleen biyya Suudaan Arabiyaa jiraatu ijoollee Oromoo biyya hedduu keessa jiraata hundi kun immoo Jawaariin deeggaru malee namni Abiyyi faana jiru hin jiru kana bareecheen beeka kanaaf iyyuu ijoolleen Jawaar deeggartan marti keessan taragaaggaa maaliif kuullooni bitamtee jirti isinii galee bitamtee jirti isin immoo akkasin waa balleessanii mana hidhaa galtan akkasin rakkatan gochuudhaaf waa hedduu gochaa jiru amma kuulloon isin amma sirra baatan ijoollee warri kaan akkamitti akkas gootu ijoolleen Saudi Arabiyaa ijoolleen Jawaar deeggartan akkamitti akkas gootu warri jettan kuni baga godhani baga ituu du'anii eenyurratti faarsu Abiyyi ilma nafxanyaa Abiyyi garboonfata eenyurratti faarsu tishartii Abiyyi uffattee deemti narra gaafa nama lolaaf baatu waa lamaaf baata yookiin hin duutaa yookiin hin ajjeesta kolettaan sif galee yookiin hin duuta yookiin hin ajjeesta onneen tokko lama hin jirtu sif galee osoo dhuguma jarri Oromoo ta'anii paartii fedhan deeggaran sa'aatii kanatti namni maayyimii namni hin baranne yoo jechuudha namni hin baranne namni maayyimii ta'e Abiyyi maal hojjechaa jiru ni beeka bareechee Abiyyi maa irra jira namni hunduu bareechee beeka kana sif galee namni hunduu bareechee beeka jarri garuu uummata Oromoo irratti qoosaa jiru uummata Oromootti kumaata bataa jiru kun immoo hin danda'amu abadan nuti guddisa Jawaar Mohaammed sitti hima bareechee abadan hin danda'amu uummata Oromoo karaa biraatiin iyyuu rakkataa jira jennaan ati immoo maal abbaa kee wayyaa Abiyyi fattee deemtanarra inni Facebook irraa afaan kee banduun ga'u Ardastanan Boristanan parti fete deggari garu Abiyyi gantu Abiyyi Jawaar Mohaammed hidhee hacaruun deessa ajjeese eenyu ke yun fartu nurratti yoo duutes gaaffii hin qabdu reefa kee allaatti nyaata kalas anti biraan jiru ati yoo dhuguma hilliinaan kee hojjete yoo sammuun kee hojjete uummata Oromootiif yaadi booddee dandeessa yeroo nuti sa'aatii kan cabnee jirra kufnee jirra uummanni Oromoo hidhamee jira beekamoon jira jechuudha goonni keenya du'ee jira maal abbaa kee faarsita Abiyyi maal abbaa keetii faarsita atarraas geessee akka waani Abiyyi bor aangoo gadhiisuu eeda sitti nima bareeche Abiyyi bor aangoo gadhiisuu eeda yeroo sanis abbaa keetii ratta wal taazanna gaafas wal amma bareechinee wal beena enta Abiyyi deeggara enta Abiyyi jibba bareechinee wal beena gaafa garuu namichi kun aangoo irraa bu'e mee eessa dhaquu jirtanii natti himaame isin itu sammuu qabaattanii mootummaan hin dhufas hin darbas aangoo qabateera miti hin kufaa hin darba itu mootummaan aangoo irratti hafe bara wayyaannee ture bara fokkoraa turan bara jarri uummata Itoophiyaa waggaa 500 wayyaannan jechuudha hin fokkoraa turte itu mootummaan aangoo irratti hafe bara wayyaannee ture sitti nima bareechiyani kala waan kolkollee bilxiginnaanarra waggaa lam bushitee tiyyuu uummata Oromoofitti dhiisiiti bara wayyaanneeyyuu qeerroon gashte biyya baaseetti si galee ummata Oromoo gowwaa miti ummata Oromoo gara laafessa isin arra atarras teessee Abiyyi deeggarta miti garuu maatiin kee biyya keessaa Abiyyiin jaallatu jimma biyya keessaa Abiyyiin deeggaru Abiyyiin jimmatti dhalate jimmaadhaan maal godhe menatti himi Abiyyi jimmatti dhalate jimmaadhaan maal godhe waan godhe hin qabu ummati qulqulluun jira jimma keessa jarri ammas taanaan Abiyyi hin jaallatan galee ati warri kolkolleen biyya Arabaa teessee wifi free argatte afaan kee gadi baatee bantu uummata Oromoo irraa dhaabbadhu bakka jetti hinduuta ammayyuu kulloon duuduma qabdu wanti biraan jiru ituu dhuguma isin Oromoo taatanii isin hin gubu maal abbaa keetii shartii Abiyyi kaattee deemta eenyu abbaa keetii si'ati eenyuun caalteetu gaafa qeerroon Jawaarii waan tokko raawwatu uummanni Facebook irra lakuu lafti nan gahin jedha akkam kana gootanii baga haara kee laqallaqe baga amma yutti fufa kullu ajjeesuun osoo manni kulloo dhuguma Oromoo taate Abiyyi deeggaruu dandeessa sa'aatii kanatti garuu akkamitti Abiyyi tisharita kaattee deemta uummata Oromoo keessa minatti himaa isin tarii yaanni keessanii Abiyyi aangoo irratti hafaa jechuu dandeessu Abiyyi aangoo irra jiraata hin bu'u Abiyyi boogara bu'aa aangoo irraa kan Abiyyi aangoo irra kaa'es uummata Oromootiif qeerroodha kan Abiyyi aangoo irraa buusus uummata Oromootiif qeerroodha wanti biraan jiru jaallattee jibbite sif galee ara Facebook irra baatee afaan kee bantee isheen kaanii uummanni Jimma sanyii mootii ta'uusaa bareechinee beekna Jimmaan mootiidha
Jimmaan Oromoo qulqulluudha. Isin garuu warri kolkolleen biyya Arabaa of jechuudha jettee akka waan si jamri isinii Oromoo bakka hin buutanu Jimmaa bakka hin buutan. Kehettuu ilmaan Facebook irraa. Isin ituu dhuguma dhiiga Oromoo qabaattanii sa'aatii kanatti Abiyyi faarsuun akka mulfaata. Sa'aatiin uummata Oromoo keessattuu Abiyyi jechuun bara Abiyyiin bulchaa jiru keessa yaa Oromoo bara Abiyyiin bulchaa jiru keessa namni ragaa ba'u dhokatee ragaa ba'aa jira. Maggaarajaaf jala godhee dhokatee ragaa ba'aa jira. Aan dhaladhee hangarraa dhaga'ee argee hin beeku waan akka kana. Jaallattee jibbitee. Kuni garuu uummata Oromoo ammam cabsaa mileessaa minatti himi. Mi rabbii keessa soraadhaati mi uumaa keessa sodaadhaati. Bara Abiyyiin aangoo bulchaa jiru. Erga ni dhaladhee mootummaa baay'ee argira. Almaaramiin busheera. Mallasiin busheera. Bara sana keessa mee guyyaa tokko mee dhageessanii beektu nama yeroo namni ragaa ba'u nama dhokatee maggaarajaa uffatee ragaa ba'u argatanii beektu bara kolkolleen isaayyuu Abiyyiin qabsaa'ee aangoo yaabbanne uummata kuulloo Abiyyi xalayaa aangoo yaabbate digiree jechuudha biriidhaan bitate Abiyyi ni beena bareechine ciitisaa Abiyyi aangoo kan inni qabate akka warra kaanii qabsaa'ee miti kolkolleen kun xawalwaaleen kun maal beeka waa'ee biyya bushuu Abiyyi jechuun nama ummata tiwutarii irraa bilookii gochaa jirudha. Akkamitti ummata bushuu danda'a inni miratti himaa. Tiwutarii irraa Jawaar Mohaammed Facebook isaa ummata bileena qad daawwata. Bileena walti daawwata. Kan Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed guyyaa tokko waan akkasii dhageessin beeku argeessin beeku. Garuu Abiy Ahmed bulchaa ta'ee waynee gudee. Ituu aangoo qabu Abiy Ahmed dandeettii waan dhabeef ummata Facebookii ummata karaa adda addaatiin komantii kennuuf balleessaa jira bilookii gochaa jira tiwutarii irraa. Kun dhugaa jirtuudha. Kun dhugaa jirtuudha. Mee komantii kennaa fi ilaalaa waan tokko jedhaati. Komantii kee balleessa. Bilooksi godha. Aan dhaladhee argee meeqa waan akkasii jaallattee jibbite mootummaa gowwaadha Shukurii Jamaal. Mootummaa gowwaa isin kana deeggartanii miyaarra kana deeggartu. Mootummaa gowwaa mootummaa dandeettii hin qabne. Jawaar Mohaammed jechuudhaan qobaasaatti nama tokko malee qobaasaatti Jawaar Mohaammed laaptooppiidhaaf silkiidhaan qabsaa'ee uummata Oromoo arraan ga'ee jira. Sif galee garuu Abiyyi utuu waggaa lama hin guutin Abiyyi utuu aangoo utuu waggaa lama hin guutin uummata Oromoo warra komantii kennuuf tiwutarii irraa biloo gochaa jira. Nama kolfisiisa. Isin kana deeggartan amma ta'an kun amma Facebook irraa biloo nama godhan. Dhugaa dubbachuuf jecha na arrabsulee bukkeen darban. Ani jechuudha mani sa'aatii kan deeggartatti. Garuu Abiyyi utuu aangoo qabu itu dandeetti biyya bushuu qabaate uummata Oromoo silaa irra tureere. Uummata horii isin warra Abiyyi deeggartan isin horii akka isaati. Sif galee ati Abiyyi deeggarteef ati abbichuu koo Abiyyi koo jetteef yoo biyya Arabaatti har'a duute jechuudha. Mootummaan biyya sanaa mootummaan biyya kanaa jechuudha. Mootummaan Islaamaa maaliif jira miti? Mootummaan naaftanyaan kuni singashu biyyatti jirtaalee siin hin jedhu. Induuteellee siin hin jedhu. Reefi kee jiraa siin hin jedhu. Itu dhibban kee duute tokko miti. Uummanni kuulloo kana Abiyyi deeggaru dhibbi tokko osoo du'e Abiyyi singashu biyya isaatti dhiiroo maal taatani? Meeratti himaa isin uummata Oromoo aarsuudhaaf deemaa jirtu malee Abiyyiin quba siin qabu. Isin warra kolkollee kana miti Abiyyiin warra biyya keessa quba hin qabu. Warra maanguddoo jechuudha. Iseesi warra isee kolkollee kana dhiisiti. Ana dhibdanii bara. Ummata kaayyoo isaa hin beekne, ummata maalummaa isaa hin beekne, horii kuulloo marti. Oh my God. Nama tokko miti. Dhibbi tokko ol osoo du'e, osoo Abiyyi riippoortii qaqqabee namni si deeggaru nama amma du'e osoo jedhame Abiyyi singashu biyyatti. Reeffa kee saree nyaatti biyya Oromaa keessatti. Re'ee kee tiksi, hojii kee hojjedhu. Abiyyi faana jira jettee Diro gaafa simmoo ummanni Oromoo qulqulluun kuulloon gaafa isheen duutu namni taam shambaa singashu biyya keetti. Namni taam shambaasee singashu biyya keetti. Reeffa keessa saree nyaatti biyya Oromaatti. Sigalee Abiyyi Ahmed sa'aatii kanatti haadha keerra rakkoo ga'aa jira. Haadha koorra rakkoo ga'aa jira. Uummata Oromoo rakkoo ga'aa jira. Maal abbaa kee Abiyyi faastan irratti? Bilchiginnaas ta'ee maal waan fete deeggari. T-shirt Abiyyi kaattee dentana fuuldura itu anate an dubartii kun zaga xuubeedhaan maal abbaa kee na godha. Yookiin nan du'aa yookiin sirajjeessa qolettaan. Gootichi yuun du'aa caaluu hundee saana miti.
du'e dhiiro atarraa biyyi deeggaruu kee laalte malee booddee kee ilaalle booddee kee waan jiru ilaalle uummata Oromoo anga dhumnutti yoo dhumne kana fetu uummata Oromoo bilisa baasa malee qabsoon uummata Oromoo itti fufaa Oromoon haqa qaba ni falmata ni bilisooma ni injifata jaalattee jibbite gaafas garuu wal taazabuuf deemna bareechinee wal beenna akka biyyaattillee akka asiittillee bareechinee wal beenna gaafas garuu as deebitee Oromummaa kee imatteedhaaf akkuma arra naafxeenyaa faarsaa jirtu arra naafxeenyaa lummut alaabaa lummutti kan uummata naafxeenyaa profaayilii godhataa jirta an Oromoodha an Jimmaadha jetta maal abbaa keenyatiif faartare waa'ee alaabaa lummutti natti himee itu sanuutu maka Oromoo faartee haa ta'u uummata Oromoo tu faarsite utuu dhiiste itu alaabaa keenya faarsite dhuguma alaabaa lummutti kan warra Milinik kan warra naafxeenyaa nurratti faarsaa profaayilii godhachaa Teedii Afroo profaayilii godhachaa Milinik sagabroon fataa durii harka keenyaaf harka keenya harka abbaa keenya muraa ture arma harka keenya muraa ture profaayilii godhachaa inni Jimmaan inni Oromoo ti ati Jimmas bakka hin buutu ati Oromoos miti jaalattee jibbite sitti himaa bareecheen maaltu Oromoo si godhe abe dhiiroo amma Oromoo fin dhaabbatiin dandeessa isuu dandeessa nuti uummanni Oromoo biliira miidhaan lakkaa'amna bar dhiiroo garuu ati ituu dhuguma Oromoo taate alaabaa naafxeenyaa kana alaabaa lummutti sanuu lummuttiidha bar alaabaa urjii qabullee miti dhugaa dubbachuuf jecha ijoollee Jimma ijoollee kuulloo jechuudha alaabaa lummutti profaayilii keerra godhattee inni yabbagaa lijnenyi inni Oromoo nenyi yaazonyi liqaqunyi ti dhiiroo sitti nima bareecheen ummanni Oromoo haqa qaba utuma akkas iyyinu ituma akkas boonyu ituma akkas akkasaan taanu ni bilisoomna sitti nima bareecheen FB'n kee maal jedha FB'n kos hawwisanii Jawaar Mohammad jedha report yaa cafamee jira saatiidhaa fi sif galee sitti nima bareecheen yaa ummata koollo ani dhugaa rabbii asitti nima bareechee awwaan Jawaar jaallu dhufa soo hin taane ummanni koollo waan Jawaar waan Abiyyi deeggartee osoo hin taane ati koolloon suura tishartii Abiyyi Ahmed asirra godhattee alaabaa lummutti kaattee bakka feete yoo jiraatte yoo qeerroon si ajjeese an ililil jedheen gammada kun nama gaddisiisu ummata Oromoodha dhumaa jiru kan nuti eenyudha naafxeenyaa dhufte nutti galtee ummata Oromoo achi goote as godhaa jirti namichi kun immoo naafxeenyaa faana deemee ummata Oromoo balleessuudhaaf deemaa jira ati arra Jimma keessaa baatee an Oromoodha jettee maqaa Jimmaa balleessaa jirta ati Jimmaan bakka hin buutu sanuyyuu immoo naafxeenyaa faarsita an jechuudha an tokkoon koo kuulloo dhibbanan caala rukutee wanta garaagaraa godhee miti sammuu itti yaadu qabaachuu jechuudha sammuu itti yaadu an bareecheen of beeka maal akkan ta'e bareecheen of beeka suuraa caalaa bultumee suuraa Hacaaluu Hundeessaa suuraa ijoollee artistii profaayilii godhattee an Oromoodha jechuun kee በጣም ሼም በእውነት ሼም ይደማል ሲጀምር namni Abiyyi faarsu namni biltigina deeggaru kanaaf dhaamee miti sibgalee ijoollee baay'een immoo yeroo baay'ee wayi hubadha namni waan paartii biraa deeggareef dhaamuu miti namni na bira taa'e namni gonni kiyya taa'e biltigina ta'u I don't care nan gashwanaan garuu nara dhaabatee Abiyyiin faarsu du'ee bada malee yoon du'e maayinan gootichi yoon du'e Hacaaluu Hundeessaa kanaaf iyyuu ijoolleen irra dhaamte kaleessa moo irra dhaamte ijoollettiin ituu lubbuun ishee ba'e dhibbishee jechuudha reeffa see bakka sareenyaatti abbaa kooti hidhamee jira Jawaar Mohammad anaaf hidhamee jira an Oromoodha siif hidhamee jira maal abbaa ishee kuulloo sirra deemte sirriitti faarsitti naafxeenyaa mootummaan kun naafxeenyaadha mootummaan kun Milinik faarsaa jira sirratti mee natti himaa kan goota Oromoo hedduu dhabnee jirra kan akka Taaddee Birruu kan akka Bakar Waare kan akka Waaqoo Guutuu goota hedduu dhabnee jirra mee jarreen kana siidaa jara maal dhaabee jira namichi Milinik namichi naafxeenyaan kun meerre siidaan jara dhaabbatee jira kan Milinik kaleessa harka abbaa keenya arma muraa ture deebisee irratti dhaabee jira suuraa kan bineensaa jechuudha kan bineensaa nurratti faarsa bineensa
Abiy Ahmed angorrabu qofaso intani gafa angorrabu lubuni saakuma hacaalu hundeessa lafa buti rasaasan qeerroo power jaalatte jibbite arrasti fakkaachuu danda'a maaliif free wifi li qabda inyaata innugda waa'ee Oromoo dhimma hin qabdu seenaa qorattee hin beektu seenaan kee malakate qorattee hin beektu suuraa biyyi profaayilii godhattee inni abichuu gaananyi abichuu waddaaloo mootaalisti gaafa jettu tish ummanni Oromoo durirraa kaasee gaafa dhalatu kaasee ummanni Oromoo aarsaa kaffalaa jira takka ummanni Oromoo injilbeenfanne mootummaa naafxanyaa kana miti ummanni Oromoo injilbeenfanne wayyaanneedhaaf bara wayyaanne biyya bushaa turte injilbeenfanne galee isinarra mootummaa kana akka waan intinaa wayitee mukarra keessan kana Abiy Ahmed milik lamaffaadha jaalatte jibbite atis kan isa faarsitu atis naafxanyaadha namni Abiy faarsu naafxanyaadha kanaaf yoo du'e nan gubu Oromoo leen gubu nunu kana bachuu dhiisuu keetiin miti Oromoodhaaf ta'uu kee dhiisuu kee miti Abiy faarsuun kee tishartii Abiy keeyachuun kee ummata Oromoo tuffachuudha ummata Oromoo tuffachuudha tokkoon kee biyya feete jiraadha namni Abiy deeggartu yoo duute ummanni Oromoo ijoolleen Oromoo biyya kana jiraannu taam shambuse si gargaarre biyya singashu reeffa isre biyya tan waan jiru kalas sigale ummanni kuulloon biyya feete bakka feete jimma bakka hin buutu yoo duute induute kalas wanta biraan jiru eenyu tuffiidha dhiiroo osoo abbaan keenya mana hidhaa jiru osoo abbaan keenya mana hidhaa jiru eenyu tuffiidha kayta biyyi faarsitu eenyu tuffiidha Jawaar Muhammad jimma qobaatti qoodee arsii qobaatti qoodee shawaa qobaatti qoodee biyya tokko maqaadhee Jawaar faarsee hin beeku Jawaar Oromoodhaa dhaabbate Jawaar Oromoodhaaf hojjete Jawaar Oromoodhaa dhalate jireenya dhuunfata maal jiraate Jawaar Muhammad siif hidhame Jawaar Muhammad atarra kuurloo of dagattee namicha har'a Jawaar Muhammad namicha Oromoodhaaf dhaabbate isa inni hidhe ati immoo sadeeggarta Jawaar Muhammad hidhaa jiru otoo hacaaluudhaaf gadduun kee maali faayidaan kee eentu hacaalu ajjeese eentu hacaalu ajjeese Jawaar Muhammad mana hidhaa gashe Baqqalaa Garbaa mana hidhaa gashe Hamza Boraan mana hidhaa gashe namoota beekamoo mana hidhaa gashe atarra wayni hacaalu ajjeese hacaalu kan ajjeese Abiy Ahmed bareechi beeki kana otoo beektan Abiy faarsaadha tu beektanii Abiy faarsaa tu beektanii garuu suuraa hacaalu hundeessaa profaayilii godhattee akka waan dhuguma isaaf gadditeetti sobdee xawalwaalummaa kee olii gadi hin fiigini sitti nima bareechi yaani nuti ummanni Oromoo gandummaadhaan duris arqas walisin qonnu wal qonnes hin beenu hagarraalle jechuudha sif galee durillee hin jiru ummanni Oromoo gaafa dhalatuu kaasee aarsaa kaffalaas ga'e ati seenaa dubbistee hin beenne ati seenarra waa'ee Oromoo hin beenne bargaree nyaattee gadi baatee ruuzii quuftee gadi baatee እኔ ካብቹ ጋር ነኝ እኔ ያባጋ ልጅ ነኝ ጀታ አብይ ፋርሳ ሰዓቲ ከነቲ ነሚ አብይ ፋርሱ ጠላታ ኦሮሞቲ ከናፍጠኛ አትሌሰን ማጀቹ ነው እንት ብራን ጅሩ ሲገለ ከናፍሳናን አረስታናን ቦሪስታናን ኡመኒ ወሪ ኩሎን ኩኒ እስን ከና ቦዲ ናፍጠኛ አለ እንት ብራን ጅሩ አኩማና አማሲኒ ማጀቱ ቤተኒ ባየን ከሰ ጆለም ተሮሞለ ማሊፍ ቀብሳ ወሊረቲ kan qabsaamu qabu diina keetti jettu eentu diina keenya walii wallaalleen kam diini keenya memme naafxanyaanis Abiy faarsaa jirti kulloonis Abiy faarsaa jirti kamree diini keessan natti himaaka lamma si kan akka walii yoo duute kadas kan akka waliiti wanti biraan jiru galee bilchiginna balleessu baqa udduma se wanti biraan jiru balleessu Jawaar Muhammad manedhaa jiru so abbaan ko manedhaa jiru t-shirt Abiy kaatte deemte dara kulloon itu me abba torban kena la ka Oromoo da mi maalummaa kanatti mi siina tokko illee hin beektu aadaa Oromoo hin beektu gootota Oromoo du'an maqaa jara nama dha'uu hin dandeessu atarra ani Oromoodha jetta hanjimmaadha jetta nama Oromoodhaaf wareegame nama lubbuu qaalii dabarse Oromoodhaaf hacaaluu malee hacaaluu ni beektani mi hacaaluu beektu garuu warra dur lubbuun jara Oromoodhaaf wareegame
goota hedduudha allakkaa'ee fixu akka kootti isin garuu manni kulloo nama lama himuu dandeessu nama Oromoodhaan lubbuu isaa wareege afaan kee banu seenaa Oromoo qorattee hin beektu Oromoo maal akka ta'e hin beektu Oromoo jechuun dhiiroo waama zimbiloo as ga'ee miti dhiigaan dhufee bara dhiiga Oromoo dhiigi qeerroo dhiignootti jigee as ga'e bara sitti nima bareechee abadan itu nuti jirru dhaloonni kun nuti jirru abadan warri kolkolleen warri waa'ee seenaa hin beekne biyyallee sobdee ganda walitti buusteellee gandaaf ganda jimmaa faarsi jetteelee wal dorsiistu abadan du'ee bada malee sif galee gandummaa dhiisaa tokkummaadhaan deema waan fite deeggarii maqaa arsii nayin maqaa jimmaa nayin ijoollee wal loltee jedhi xawal wallonni waan jawaar arsii ta'eef arsii takkas godhe jechuu barbaadanii miittis kan jawaarin deeggaru ummata biliyeena 60 kan immoo soodara biyaa jiraatu ummata arsii qofa miti dhiiroo isinillee foggoramina ijoolleen Oromoo isinillee foggoramina karaa amantaatiin waliin qabsiisina karaa gaddummaatiin waliin qabsiisina namni warra kute namni waltume namni Jawaar Mohammad osoo mana hidhaa jiru goota keenya Hacaaluu Hundeessaa jechuun nama tokko miti Hacaaluu Hundeessaa biliyeena 60 qobaasaatti yeroo inni gadi ba'ee qobaasaa waa'ee Oromoo dubbatu bira jirtaati natti memme yeroo inni gadi ba'ee yeroo lubbuusaa darbu xiitiidhaan bira jirtaati eenyuudhaaf Oromoodhaaf Jawaar eenyu fidhame Oromoodhaaf ati soo Oromoo taate paartii fete deeggari saati kanatti Abiyyi faarsoo jechuun waynee gudii bagala qallaqamte yaandaandish bagala qallaqamte cuubeedhaan baga wanti biraan jiru baga siin jedhee barbaga isinama yaanni keessanii maani beektanii ijoolleen arra dhaamtu darbiyaatti waan Abiyyi deeggarteef waan Jawaar deeggarteefi kun kana miti dhiiroo hubadhaa sirriitti hubadhaa xiinxalaa ijoolleen Abiyyi deeggartu kuni waan Abiyyi deeggarteef osoo hin taane tiishaartii Abiyyi keettee maal abbaa sirriitti faarsiti mootummaa naafxenya mootummaa gabroonfataa dubartii kanan jedhee manna bira teessee ittiin faarsitu natti asuffattee bira teessee an mataa kootti unkaan dhiira miti dhiirri moonni akkamii qabamee sinuu beektanii qeerroo gaafa jennu koo callisnee miti qeerroon biyya keessaa xiitii jira dhaabbatee karaa duuchaa jira sif galee xiitii jira dhaabbatee qeerroon biyya keessaa karaa duuchaa jira atar'aasii gadi baatee bargarii quuftee suuraa Abiyyi tiishartii qabu keeyattee gadi baatee ummata Oromoo irra gubatee waan carraatti nutamatu gala jenni nutamuu gala biyya keenya carraa galuu dhabnee jirra waan meeqa rakkannee jirru ummata Oromoo gubataa jiru atarra maal abbaa keetii keessa wayyaa Abiyyi eenyu abbaa keetii yati eenyu daffartanitti himime eenyu daffartu mi eenyu daffartu aame tumame du'ee nuti dungashu Jawaar abbaa kooti Jawaar abbaa Oromooti osoo abbaan koo mana jiru eenyu fiyyuu hin ilwan an Jawaari abbaa kooti adda baasee ilaalu dhugaa dubbachuuf jecha sif galee kanaaf iyyuu marti keessa ijoolleen Jawaar deeggartan nama Abiyyi faarsu osoo hin taane nama tiishartii Abiyyi kaatee deemu eenyuun tuffiidha dhiiroo isin tarii har'a yaadni keessanii akkasii yaaddanitti Jawaariin waan hidhamee jiruuf Abiyyiin aangoorratu sitti nima bareechee jaallattee jibbite Abiyyi kan aangoorra kaa'usu uummata Oromoo kan buusu uummata Oromoo osoo qeerroon jiru Abiyyiin yoo inni Abiyyi waraana qaba waraana Abiyyi qeerroo keenya fixee hin danda'u abadan isin hin beektan isin har'a itti namni dhufee isinitti baarrii dha'ee qollofattanii ol deebitu qeerroon garuu itti gadi ba'a ati kolkolleen isin har'a biyya arabaa geessee of bartee feesbuukii banattee waa'ee Oromoo maal beekta seenaa Oromoo maal beekta ana naguba saati kanatti namni suuraa Abiyyi kaatee deemu obboleessa komaan taane obboleessa turuu komaan taane Jawaar anaaf hidhamee Hacaaluun anaaf du'ee kan ajjeese kan hidhe Abiyyi Ahmed suuraa Abiyyi kaatee deema na fuuldura waynee gudee ana maan taane obboleessa komaan taane na bartoonni kaatee dhufee dhugaa dubbachuuf jecha maaliif beektanii durirraa kaasee uummanni Oromoo kan du'aa jiruuf Oromummaa qofaaf malee wanna biraatiin miti gandaa waliin qoonnee amantaa waliin qoonnee kutaa lagaa waliin qoonnee Oromoodhaaf dhaabbatanii Oromoodhaaf du'an goota hedduu dhabnee jirra isin warri waan akkasii hin beekne isin warri seenaa hin beekne maaliif seenaa dabsitu maaliif seenaa nyaattu
maaliif maal sabaa nyaattu isin warri waa Oromoon beenne maaliif gadiin teessani ani ofittiin boona maaliif beektanii seenaa Oromoo qoradhee dubbisee Oromoo maal akka ta'e baree nan dubbadha hangan du'utti Oromoof nan jiraadha siif galee atarra garuu waan biyya Arabaa geessee free wifi argatte gadi baatee afaan kee banta malee osoo umma Oromoo maali mee aadaa Oromoo maali Oromoodhaaf eentu du'e aarsaa eentu kaffale namni du'e tokko immoo seenaa akkamii qaba itu siin jedhanii waan tokko himuu hin dandeessu atarra sitti nima bareecheen waan tokko himuu hin dandeessu garuu uummata Oromoo qeequudhaaf waan haftu wallaaltee waan dubbattu wallaaltee isin Jimmaa bakka hin buutanii Arsii bakka hin buutanii ofii keessanii illee of hin taatanii ammallee dhumtu gana ijoolleen Abiyyi deeggartii tishatee biyyi kaattee deemtu gana duutee dhumta reeffa kee saree nyaatti si jedhee bar atis naafteenyaadha Abiyyeen tufaa jira ummata naafteenyaa qofa kana biyyi faarsaa jiru dhibbaa dhibbatti ummanni Oromoo tokkoyyuu Jimma biyya keessa qabsaa'ee aarsaa hedduu kaffalaa jira ati kolkollee maqaa Jimmaa waan matta malee Jimma maal akka ta'e illee hin beektu seenaa Jimmaa illee hin beektu ati kolkollee seenaa Jimmaa hin beektu sin jedhee bar kaleessa galaana yookiin karaa bahariitiin biyya Arabaa geessee arra waanuma sitti tolee wayyaa qayyarattee akka waanuma nama wayii akka intalaata of laaltee jechuudha tish ummata Oromoo kan madaalu kolkollee akkasii miti siif galee ummanni Oromoo akkasitti maqaan seenaa goota dhabnee kana hundi jaraayyuu guddatanii nama guddaa ta'anii jaartanii hin duune bar ijoollummaadhaan du'an eebbisaa addunyaa ijoolleedha bar ijoollee kichuu du'e bar yoo batteedhaaf namni waanuma Oromoo ta'e namni guddatee jaartatee hin duune bar otoo qabsaan utoo Oromoo bilisaa jedhanu hin du'ani siif galee atarra waa'ee Oromoo himuu hin dandeessu waa'ee Oromoo haasa'uu hin dandeessu aamileettiin Oromoo qeeqxu hin qabdu siif galee har'as taanaan boris taanaan gadi baatee FB irraa afaan kee banta malee warreen kuulloon liivirra gadi baatee Arsiis qeeqii ummanni Oromoo Arsii maal akka ta'e bareechee beeka ana miti daa'ima beeka maalummaa Arsii ana miti daa'ima beeka maalummaa Jimmaa ati eenyuun bakka hin buutu kana ummanni Oromoo dhibba bareechee beekuu qaba ummanni wal waan akkasii biyya bakka hin buutan Oromollee bakka hin buutan siif galee Arsii maal akka ta'e goon atamma Arsii arafta malee mee goota Arsii eenyu natti himaame nama tokko himuu hin dandeessu bar goota Arsii keessa nama tokko sin jedheen ani Oromoo of hin jetta Abiyyi faarsuun kee afaan Oromoo dubbachuun kee Oromoo sin godhu yaa kuullo ati miliniikii lammaffaadha ati naafteenyaadha duu qabdi kuulloon duu qabdi wanti biraan jiru namoonni immoo amantaadhaan wal qabsiistan kun amantaan laallatu osoo abbaa kee hidhamee mana hidhaa jiru osoo namni abbaa kee ajjeese immoo namni sirratti faarse callistee laaltaa minatti callistee laaltaa callistee hin laaltu duutee badda malee callistee hin laaltu yookaan lubbuu kee dabarsitaa yookaan hin ajjeestaa yookaan hin duuta siif galee waa lamaaf deemta dhiiraa miti jechuudha warra dhiiraa miti an mata'an jechuudha ati kanatti ituu namni na bukkeeta Abiyyi tishatte biyyi kaatee deeme an hin dhiisu yookiin nan du'a yookiin nan ajjeesa wanti biraan jiru jaris naafteenyaadha isin amma baay'een keessan isin qabsa'aa diina irratti jechaa jiru diinni kee tokko kuulloodha sobanii warra Abiyyiin biyya kootti dhalate Abiyyiin iddoo akkasitti dhalate Abiyyiin an beekaa dhiiroo Abiyyiin Jimmaadhaaf waan godheen qabu bar ummanni Jimmaas akkuma Arsii akkuma Shawaa akkuma Amboo akkuma biyya biraa Abiyyi qeeqaa jira Abiyyi jibbaa jira ummanni Oromoo qulqulluu warra Jimma keessaa ati kolkolleen Facebook irraa ati kolkolleen biyya Arabaa Jimmaa bakka hin buutu Jimmaaf illee hin taatu maalummaa Jimmaa illee hin beektu siif galee nuti hin qoosnu Jawaar Maammaratti hin qoosnu waan dhufa malee waan badee bada waan tola malee Jawaar Maammaratti hin qoosnu nuyi biyya galee nuyi hojjetaa jira osoo biyyatti sommuun kee yaade jechuudha ummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jira malee Jawaar Mahammadi miindaa kaffalameef miti siif galee abbaa kee maal kaffaleef miindaa Jawaar Mahammadiif mos kaffaleef Jawaar Mahammadi miindaa natti himee isin warra garaaf jiraatu isin warra seenaa badheessuuf adeemu isin warra imaana sabaa nyaatu biyyoo nyaadha ammallee seenaa isin gaafata ganaa
ammallee gaasee naa isin gaafata sitti nima bareechi hayya waa'ee uummata Oromoo waa'ee Jawaar Mohammad qoosaan hin jiru sigale namni uummata Oromoo qeequ namni Jawaar Mohammad qeequ diina keetii Oromoo yoomillee tarkaanfiin addate irratti yoo fudhatame Facebook irra baatee xawal waalummaa kee qeerroo maqaa hin dhayini qeerroo sana godhe suuraa qeerroo fiddee qeerroo kala godhe hin jedhin qeerroo tajjise wanti biraan jiru maaliif namni Abiyyi faashu miliki mee kun Oromoo miti osoo Oromoo ta'e osoo dhuguma dhiigni isaa Oromoo ta'e hin gubata ture itti dhagaama ture sigale kun simayyuu waa'ee Oromoon beeku maalummaa Oromoon beeku Oromummaan akka ta'e hin beeku Abiyyiin faarsa Abiyyiin diina uummata Oromooti jaallattanii jibbitanii Abiyyi diina uummata Oromooti namni Abiyyi faarsu yoo du'e ajandaa ta'uu hin qabu kun hin du'e eentu du'e naafxanyaa du'e malee kun jimmaa bakka hin bu'u naafxanyaa du'e kaalis wanti biraan jiru isiniif galee osoo abbaan koo mana hidhaa jiru nama abbaa koo ajjees namatti faarsu taa'ee ilaalu kaan Oromoo uummaan koo mona guba Jawaar hanaafi Haacaaluu Hundeessaa hanaafi xawal waallota jaallattanii jibbitanii ganaa dhumtu ammallee ganaa dhumtu ammallee itti fufa qabsoon keessattuu warra qabsoon biyya fagoo miti bar qabsoon biyya galtee bosona seentee miti bar kuniyyuu qabsoo guddaadha bar biyyoon sina nyaatu Jawaar Mohammad osoo mana hidhaa jiru osoo Oromoodhaaf qabsaa rakkatii siqaa isaa argee jiru Abiyyi faarsan irratti Abiyyi gabroonfataa Abiyyi milinik Abiyyi isa dhiiga uummata Oromoo akka bishaatti dhugaa jira bira Abiyyi dhiiga uummata Oromoo dhugaa jira bar bilchiginnaan baduu qabni nu keessa bakka feetitti qeerroon Jawaar bakka feeti ajiraattu gaafa seen deeggartoota Jawaar ajjeestu yookaan rukuttu ajandaa goote Facebook irra baatee maaliif sana goote wanta akkas jedhu hin jiru dhiiroo kulloon du'uu qabdi natu jedhe kulloon du'uu qabdi namni Abiyyi faarsu diina Oromooti mee natti himi osoo dhuguma jarri kun osoo dhuguma Oromoo ta'aniiti osoo dhuguma maalummaa Oromoo xiqqoo itti dhagaameera ta'eeti Abiyyiin hin faarsu turani Abiyyiin hin faarsan namni Abiyyi faarsu diina uummata Oromooti ummanni Ameerikaa ummanni Ingilizii ummanni Awurooppaa ummanni Jarman jiraattonni ijoolleen Oromoo jechuudha gadi ba'anii yeroo hunda aduutti qaaqilamanii siqaa jara argaa jiranu eenyuudhaaf ummata Oromoo bilisa baasuudhaaf Jawaar Mohammad hidhaadhaa baasuudhaaf ati har'a gadi baatee bargarii quuftee ati har'a qabaa ganna dhiisa ani abbichuu faana jira jetta afaan kee bantee tish namni Abiyyi faarse namni suuraa Abiyyi tishartii kaatee deeme yoo du'e nama gaafachiisu innis naafxanyaadha innis diina Oromooti siif galee Jawaar abbaa keenya Jawaar ummata Oromoo biliyoona 60 abbaadha siif galee nuti dantaa kee hin qabnu paartii feetee deeggari bilchiginnaas ta'e abbaa feetes ta'e maal abbaa keetii tishartii Abiyyi kaattee dana fuuldura eenyuudhaati ani eenyu Abiyyiin har'a Oromoo fixaa jira ati har'a Oromoo taatee Abiyyi deeggarta ganaa duutu kulloo ganaa dhumtu kulloo nammallee adabadhu gadi taa'e obboleetti Abiyyi deeggarta miti sa'aatii kanatti uummata Oromoo madaa'ee jira madaa uummata Oromootti soogidda firfirsini bakka citee gubaa isu dhuguma waa'ee Oromoo sugubee sa'aatii kanatti akka warra kaanii firii Jawaar Mohammad firii Baqqalaa Garbaa jettee afaan kee bantee sammaa Abiyyi deeggartu jechuudha amsi laata turte osoo waa'ee Oromoo beettee kulloo yoo seen duute ajandaa ta'uu hin qabu Facebook irratti nurraa dhiisaa dhiiroo kana mee fagoo kamiin dhare ejja kas ta'e ergaa uummanni Oromoo nutti deebi'ee Oromoo ta'ee jiru nuti Oromoo la jarramu nuti Oromoodha jedhu nuti Jimmaadha jedhu Abiyyi faarsu garuu Abiyyi maal gochaa jira Abiyyi maal irra jira maal sirriitti dhagu fageessanii faallaa Oromoo maaliif deeman iddi jaraa waan naafxanyaa ta'eefiyyuu faallaa Oromoo deemanii Abiyyi faarsanii Jawaarii jibbaa jiru maaliif iddi jaraa naafxanyaa waan ta'eef warra dhufee Jimmatti galee warra Minilik keessaa jechuudha abbaan jaraa Amaaraa ati jaraa Amaaraa Jimmatti galtee subuna buutuu
achitti wal godhatte afaan Oromoo bartee garuu iddisee hin guba sii galee bakka citee guba mitiire iddisee waan gubuuf nafxanyaa faarsiti. Kanaaf iyyuu tokkoon keessan namni Abiyyii deeggartu Abiyyi yoo jaallatte usa egadi taa'i. Uummata Oromoo sa'aatti kanatti maraataa jira. Yoo duute gaaffii hin qabdu usa egadi taa'i. Hin deeggarta miti hin jaallatta miti gadi taa'i. Wayyaa biyyuu fadheen deema yoo jette qeerroon Jawaar likkiti si galcha. Qeerroo Paawul gaafa jennu nuti ragaa wajjini. Dhiiroo. Nuti gaafa qeerroo Paawul jennu ragaa wajjini. Qeerroon Jawaar Muhammad likkiti si galcha. Qeerroon Jawaar Muhammad biyya fedhe jira mal. Biyya fedhe jira. Bakka fedhe jiraata bar. Waa arsii intina Saudi qofa miti bar. Biyya fedhe jiraata qeerroon Jawaar Muhammad. Siif galee? Dammo hundi keessan warri Abiyyi deeggartan kuni suuraa Hacaaluu Hundeessaa buusaa profaayilii keessanirra. Isin Hacaaluu beektani. Ehetti beektan Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa suuraa isaa buusaa profaayilii keessanirra. Hacaaluun faarsinaa hin beektani naafxanyoon kuulloon jechuudha. Maaliif isin warra xawanteedhaaf? Suuraa Hacaaluu Hundeessaa buusaa profaayilii keessanirra. Sirba Hacaaluu Hundeessaa hin kaatinaan tinaa keessanirra. Buusaa bakka naasina waa Hacaaluu Hundeessaa. Eentu ajjeese Hacaaluu Hundeessaa? Natti himaa meemmota kuulloo eentu ajjeese? Abiyyi Ahmed kan ajjeese. Jaallattee jibbite. Kun immoo waan haaraa miti kun beekamaadha. Atara mootummaa gabroonfataa mootummaa bara kana uummata mootummaan kun akka sa'aatii irratti jechuudha. Itoophiyaatti kana afaan tokkoof amantaa tokkoof bulchuuf deemaa jira. Jaallattee jibbite dammaqi bakka jirtu yoo irraa hin deebine boolla bu'aa jirta. Siif galee? Nuti Anduris kaasee Abiyyi faarseen beeku arralleen faarsu borilleen faarsu Abiyyiin kan sidin Oromooti arsiin Oromoos boos Oromooti biyyi anti biraan jiru. Siif galee? Abiyyi faarseen nagaataa jennaan si dhumeera. Qeerroon bakka jirutti tarkaanfisti fudhata. Yoo duute gaaffii hin qabdu. Yoo lakkii immoo lubbuu kanaa wayii jette immoo gaafa bilisummaan uummata Oromoo dhufe gaafa Abiyyiin aangorraa bu'e Abiyyii kee faarsi nuti nuun gashu. Garuu sa'aatii kanatti eessa bakkee dhaabattee Abiyyi faarsita. Eentu Abiyyi jibbaa jira? Eentu Abiyyi arrabsaa jira? Eentu immoo Abiyyi jaallataa jira sa'aatii kanatti? Natti himeemee. Ani naafxanyaa yoo jette okay nuun gashu nuti. Ani Oromoodha ani Jimmaadha jettee garuu hin dandeessu. Siif galee? Uummata Jimmaa nan beekaa bar. Uummata Jimmaa nan beekaa ma keessan ture Jimmaa keessa. Ani Iluu Abbaa Boorii Jimmaa keessan ture. Siif galee? Ani Jimmaa keessan ture uummata Jimmaa nan beekaa bareeche. Uummanni Jimmaa Oromoo qulqulluudha. Siif galee? Jimma keessatti afaan Amaaraa baay'ee naasaamu jaallattee jibbite. Jimma keessatti afaan Amaariffaa baay'ee naasaamu Jimma Oromoo qulqulluudha. Jimma beekamaadha. Atara kolkolleen Feesbuukirraa Arabiyya Arabaa geessee maalummaa kee bartee of bartee kaleessa gaafa biyyaa baate sararsa guddaa si nyaattu arras geessee uummata Oromoo maal abbaa hin eegta isa abbaa dhaabatti uummata Oromoo eegtaati meetti ati eenyu sila ati nama akkamiiti ati eenyu sila gaafa qeerroon xiqqoo sitti bu'u kun afaan kee bantee Feesbuukii irra sooshaal miidiyaan irra waa'ee qeerroo irra oole qeerroon kun qeerroon Jawaar Muhammad akkas godhee qeerroon Jawaar Muhammad akkas godhee baga inti qaatan mallee siif galee usii gadi taa'i Abiyyi nutti hin faarsini suuraa Abiyyi keewwattee nutti hin faarsini Abiyyi jaallatta miti usii gadi taa'i ofii mul'isini kana jechuun kee qeerroodhaan kottu natti bu'yachaa jirta bar qeerroodhaan meeratti bu'yachaa jirta tuffii qeerroo faallaa qeerroo deemaa jirta bar gaafa qeerroon tarkaanfii sirraan ga'u immoo afaan kee banta Feesbuukii irraa isin warri kuullaan kuni waggaa lama miti laata nan yaaladha duraan jechuudha. Duraanii yeroo caalaa bultumee shakkamaa ture caalaa bultumee nama ajjeesee maal jettanii shakkaa turtanii isin warri kuulloon kunis bara sana keessa maal jettanii ijoollee shawaa bakka jiranitti ajjeesaa jettanii ijoolleen kuulloon kun gumaa keenya baafannaa yeroo caalaa bultumee shakkamee ture sana keessa maal jettanii caalaa bultumee waan nama ajjeeseef nuti gumaa keenya baafannaa ijoollee shawaa bakka jirtutti eegaati ajjeesaa. Maalifi Hacaaluun caalaa bultumee waan shawaa ta'eef ijoollee miskiina ijoollee Oromoo dubartiis taanaan dhiiras taanaan ijoolleen biyya Arabaa turan sa'aatii sana keessa ajjeesaa gumaa keenya baafannaa jettan eenyu warra kuulloo yeroo sanas uummanni Jimmaa warri biyya keessaa maal jedhan
jaarsummaa ergannaa jaarsummaadhaan deemnaa gaafa calaa bultumee biyya galu ummanni Oromoo qulqulluu warri Jimma keessa maal jedhan nuti jaarsummaadhaan deemna nuti jaarsummaa ergannaa jedhan warri qulqulluu warri Jimma keessa bara sanas ummanni puulloon warra afaan bantu ar Facebook irraa jechuudha wal beekna bareechine waggaa shamiti waggaa lama yoo jabaate wal beekna bareechine waggaa lama yoo guutaare wal beekna bareechine bara sanas maal jettan ijoollee shawaa ajjeesaa qalaa jettan yeroo sana keessa jechuudha isin warra akkasii kuni Oromooti qabsaa'u malee Oromoo abdiina ta'u malee naafxenya akka keetii diina ta'u hin beektu ituu beekte saatii kana naafxenya of keessa baasuudhaaf yoo maaliyyuu ta'e yoo paartii fetee deeggarte yoo maaliyyuu ta'e jechuudha Oromoo wajjin ilaalee turte ara naafxenyaan dhufte sitti galtee naafxenyaan mana sirraa fudhattee siin qansiraa si hojjechiistee haadha kee qansiraa hojjechiistee ofii dhufti Finfinneetti gadi galtee ofii dhuftee warri naafxenyaa Finfinnee jiraatti garuu ummata Oromoo maal goote inaariiti biyya sheerraa Jawaar Mohaammed maal jedhe ummati Oromoo maaliif ari'ama jedhe ummati Oromoo maaliif akkas ta'a jedhee qabsaa'aa jira eenyudhaaf Oromoodhaaf nuyiifi isin irratti beektanii ummata Oromoo fa'aa dhaabbattanii warra naafxenyaa kana of keessaa baasuuf adeemna malee nuti walitti deebine sila waliin nyaannu turre sa'aatii kanatti Abiyyi Ahmed naafxenyaa faana jira Oromoo jibbee jira ati garuu Oromoo taatee Abiyyi deeggarta Abiyyiin garuu Oromoo jibbaa jira Abiyyiin yeroo wayi barreessee poosti godhu dhiiroo yoo agartani jalqaba Amaariffaan barreessa achi Ingiliffaan barreessa achi Oromiffaan barreessa sif galee kummaa inni Oromoo jibbaa saa ibsa sif galee jaalattee jibbitee wayitiingi godhe memmee wayi jaaladhu zimmetti intinaa deemini hin qadhisin zimmettee isin warra akkasii kun bara sanas akkas turtan jechuudha bara sanas akkas turtan ijoollee shawaa ajjeesaa ijoollee shawaa bakka ajjeesaa turtan ammas akka jechaa jirtu isiniif isin hin mijatu maaliif beektanii ijoolleen koolloon kun onnee hin qabdu Facebook irraa afaan bantii gaafa qeerroo dhaqee bucuma setti bu'u kunoo social media sochoostu akkas nu godhanii akkas taanee kana taanee jettu ituu beektanii ituus dhuguma Oromoo taatanii isin ituu dhuguma ummata Oromootiif yaaddanii yeroo ummata Oromoo akkas rakkataa jiru kana keessa yeroo ummata Oromoo mirga isaa dhabe keessa yeroo ummata Oromoo akkas du'aa jiru keessa lakki ummata Oromoo fa'aa dhaabbattu malee naafxenyaa fa'aa dhaabbattanii ara naafxenyaa faana hiriirtee Abiyyi deeggaruun kee naafxenyaa faana jirtaa bara of hin beekne malee of bari dhiiroo Abiyyi deeggaruun kee naafxenyaa faana jirta jaallattee jibbisiisti nama bareecheen maaliifi Abiyyi sa'aatii kana Oromoo jibbee naafxenyaa faana jira atillee arra kunoo Abiyyiin waan naafxenyaa ta'eef isa faana jirta maaliif iddi kee waan naafxenyaa ta'eef ati Jimmaa bakka hin buutu Jimmatti dhuftee guddatte Jimma bunaan beekamaa dhuftee bunatuu buutu dhufte Jimmatti dhalatte sanaan booddee Jimmaa nuti sanyii mootiitittis sanyii mootiituutu ati ituu dhugumati Abbaa Jifaar qabsaadha miti Abbaa Jifaar seenaa guddaa qaba ituu dhugumati seenaa isaa fudhatte anamma Iluu Abbaa Boor biyya caalii shonoo yoo maaliyyuu ta'e namni tokko wayna dogoggorsiisu sirriitti hin beeka seenaa isaa jechuudha seenaa caalii shonoo sirriitti hin beeka gadi fageessisii jedhee bara akkamitti qabsaa ture akkamitti lolaa ture akkamitti lubbuun isaa darbee maal akka ta'e qoradhee dubbisee hubadhee bareechee hin beeka sif galee atarra garuu Jimma taatee seenaa Abbaa Jifaar hin beektu yaa kullu afaan kee bantee an Jimma Abbaa Jifaarii ani sanyii mootiitii jechuu qofa miti bar maalummaa Jimma Abbaa Jifaar hin beektu atarra maaliifi ati naafxenyaa dhufteesti guddatte malee ehetti beekta waa'ee Jimma Abbaa Jifaar ehetti beekta Menetti bakkatti beektu. Kanaaf iyyuu jechuudha. Nuti dhimma keessan hin qabnu. Naafxenyaas deeggarii, Abiyyis deeggarii, Bilisiginnaas deeggarii waan barbaadde ta'e waan fite ta'e garuu suuraa Abiyyi Ahmed tiishartii Abiyyi Ahmed asirra keewwattee deemtee Abiyyiin deeggar jettee gadi baatee gaafa qeerroon haadha kee zaqazaqu cuubeedhaan Facebook irra baatee tokkoon kee afaan kee hin baneen. Maqaa qeerroo hin dhayine inti biraan jiru atis naafxenyaadha afaan keenya barte malee waa'ee keenya barte malee atis naafxenyaadha atis arra jaraa wajjiniin nutti hiriiraa jirta atis arra naafxenyaa wajjiniin Oromoo jibbaa jirta sif galee kanaafiyyuu
marti keessa namni abiyyi deeggartu tishirtii abiyyi kaadheen deema iseen warri kolkollee mana madamii teessee suuraa abiyyi tishirtii rakaatte afaan keen baniin yoo dhuguma dhiira taate gadi bayi meemmee dubartiin keessa dhiirri keessa akkuma warra kaanii uffadhu gadi bayi teessee mana madamii afaan keen baniin ani kun asirraan qaba loogishiin erga miti gadi bayi mee ati gaafas nama ati gaafa dhuguma nama gadi bayi meemmee gadi bayi dee bakka feetetti suuraa abiyyi kee dhuuti gadi bayi deemi zaqamta cuubeedhaan tokkoon kee ati naaftenyaadha wanti biraan jiru nuti isin Oromoo miti nuti kan qabsaa jirruu fi tokko isin tariyaanni keessan maal sitti fakkaate ummanni Oromoo aangoodhaafi jechaa jirtu utuu aangoo ta'e kan aangoo kenne Abiyyi Ahmediitiif eenyudha Oromoo miti sileetti beettani ummata horii sileetti beettani waa'ee qabsoo waa'ee Oromoo kan Abiyyi fuudhee aangoorra kaa'e ummata Oromoo qeerroo moo qaree miti meetti himaa nuti yoo qabsoof nuti yoo aarate kaffalle nuti dhugaa seenee amannee xinnaanis guddaanis sobamee Abiyyi Ahmed waan Oromoodha jenne dhugaa seenee waan inni aasee itti fudhannee itti amannee imaana sabaa fudhatee waadaa galee 4 kiiloo seene sif galee gaafa 4 kiiloo seenu inni maal godhe suuraa bineensa ekeraa abaaramaa fuudhee dhaabe kan naafxenya kan milinik osoo ummanni Oromoo gooti hedduun jiru osoo nuti taadee birru osoo kan saa qofa dhaabe siidaa isaa ummanni Oromoo walqixxummaa qaba jenna arra'ee sabbasa geessere Abiyyi Ahmed meetti himi qabsoo ummata Oromoo waa'ee ummata Oromoo sabbasa geesse namichi garaaf jiraata ummata Oromooti quba hin qabu biyyan abbaasaa nyaatu Abiyyi Ahmed aangoorraa qofa osoo hin taane lubbuun isaa hin baate faqeerrootti abadan Abiyyi Ahmed aangoo qofarraa bu'ee sanuu gaafa aangoorraa bu'u jimma biyya isaa hin galu daaritti gala achi biyyi isaa biyya naafxenyaa achitti gala nu keessan taa'u bar jaallattee jibbite Jawaar Mohammad gaafa mana hidhaatii ba'u achumaan 4 kiiloo seena kanaan booddee immoo Jawaartu si busha yaandaandish Jawaartu si busha jaallattee jibbite ummata horii yoostima hin dhageessu namarraa hin hubattu afaan kee Facebook irraa banuu miti gaafa qeerroon adabbii sirraan ga'u iyyuu miti jalqaba dursii itti yaadi maal akka deeggaraa jirtu eenyuun faan akka jirtu dursii itti yaadi gaafa miidhamte gaafa duute namni si ilaalu hin jiru Abiyyiin anaaf duute siin jedhaa hin jiru bara Abiyyiin anaaf miidhamte siisee kolkollee kana miti Abiyyi Ahmed warra aangoorra jiruyyuu gatii sarka aangoon jiruuf raasaa jira saatii kanatti obboleetti biyya Arabaa teessee gadi taa'e kubisii kee nyaadhu gadi taa'e re'ee kee eegi Abiyyi faan jedhate gadi baate gaafa lubbuun kee ba'u namni si ilaalu hin jiru bar namni si ilaalu hin jiru lubbuu kee ba'i malee saree nyaata foon kee saree nyaata reeffa kee saree nyaata Abiyyi deeggartee dhiistee Abiyyi seesii kolkollee iseesii waa hin baasne isee seenaa hin qabne isee namni hin beekne kana miti biyya keessaa uummata Oromoo akkama gochaa jirtu hin beekta bareechitee Abiyyiin akkama gochaa jira uummata Oromoo biyya keessaa maalirraan ga'aa jira isa jedhuufis niyyuu ni beektan bareechitanii miti isisee kolkollee kana gaafati duutu reeffa kee sareetu nyaata jaallattee jibbite kanaafiyyuu namoonni Abiyyi deeggartan arrastaanaan boristaanaan Abiyyiin gaafa aangoorraa bu'u ummata as deebitee aan Oromoodha jetteedhaaf naafxenyaaf haastee kee teenye wal ilaalla saayii sanatti wal beekna bareechine akka biyyaattis akka miidiyaarraattis wal beekna bareechine tokkoon kee gaafa biyya aangoorraa bu'u gaafa uummata Oromoo bilisoomu as deebitee aan Oromoodha bilisoomeera jetteedhaaf dhiistee kee teenye wal ilaalla ummata imaanaa nyaatu ummata seenaa balleessu ummata gaddeebitu akka isaan argis hin beekon jimma ofiin jette afaan si bantee jimma maal si godhe siin jimma hin beektu kulloon bakka dhuftee hin beektu kulloon waan agartee keessa quba taa'u bichee obbeetti gadi taa'e ruujii kee nyaadhu gadi taa'e kubisii kee nyaadhu gadi taa'e re'ee kee eegi mootummaan hin dhufa aangoo yaabbata aangoorraa hin bu'a Oromummaan garuu dhaabbataadha eessa hundeemu dhalootaatti ituu beektanii yaa hilmaan horii ituu beektanii ituu nuti bilisummaa arganne saatii kanatti bilisummaan kan nu xaqqamu dhaloonni booddeellee dhaalaa deemu dhaloonni booddeellee argachaa deemu sif galee tu beekte
sila maal beekta? Bilisummaa maal akka ta'e illee beektu bar. Kanaaf iyyuu jechuudha marti keessan tokkoon kennaa biyyi deeggartu yoo duute uummanni Oromoo dhimma sirraa hin qabu. Kunillee ajandaa ta'uu hin qabu. Kulloon hin duute kalas wanti biraan jiru. Galatooma marti keessan ijoollee baay'een asirratti hin ta'e gaafataa jirtanii maqaan FB kootii hawwisanii Jawaar isinii jedhee jira. Silallee barreessee ture Facebook irratti. Ammallee dabalataan FB'n koo hawwisanii Jawaar Muhammad jedha. Isinii galee maaliif beektanii FB'n koo riippoortii waan ta'e adabbii qaba. Guyyaa yartuudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu maqaan Facebook kootii hawwisanii Jawaar Muhammad jedha. Kulloo jaallattee jibbitee hin fudhatta yaada kana. Jaallattee jibbitee yoo an lubbuu kootiin jiraachuun barbaada jettee usii gadi taa isaatii kanatti. Ummata Oromoo osoo madaa qabu osoo madaa ummata Oromoo hin qoorini soogidda irra firfirsin. Sif galee hin gubatta gana cuubee dhallee qallaqamta. Baga duute yoo duutes baga duute yoo dhaamte baga dhaamte. Ati sinaaf teenyaadha. Mootummaa gabroofataa irratti faarsita isii maaltu Oromoo si godhe? Si maaltu Oromoo si godhe? Meetti himi waa Oromoo si godhe? Oromoo taate dhiiga Hacaaluu si guba. Warra kaan illee hin beektu. Warra kaan seenaa dubbistee hin beektu. Warra kaan warra du'e illee hin beektu. Ituu dhugumatti Oromoo taate sa'aatii kanatti. Erguma Hacaaluu Hundeessaa gootichi keenya Hacaaluu Hundeessaa du'e booddeeyyuu maaf akka du'e hin beektu. Maal akka ta'e hin beektu. Hacaaluun ofii jiraatee hin duune. Hacaaluun nuyiif jiraate. Hacaaluun kan du'e mana kiraay keessa ta'a Hacaaluu Hundeessaa. Mana kiraay ta'a gaafa uummanni Somaalee irraa buqqa'e. Sooma keessa sooma wayii ture sooma keessa uummata musliimaaf jecha jechuudha. Sangoota tokko bitee geesse Hacaaluu Hundeessaa. Sangaa tokko bitee fi geesse Oromummaadhaaf Hacaaluu Hundeessaa mana kiraay keessa ta'a. Sif galee atarra afaan kee bantee Hacaaluun uummata Oromootiif wareegame. Isa dagattee Haceen eenyuuf du'e? Eenyuudhaaf du'e? Meetti himi? Ati Oromoodha. Eenyuuf du'e Hacaaluu Hundeessaa siif hin duune? Warra seenaa hatu, warra imaanaa nyaatu, biyyoon sina nyaatu ammallee. Ammallee ganaa babbaddu bar. Ammallee ganaa babbaddu. Sif galee Hacaaluu Hundeessaa gooticha. Hacaaluun tokkoonsaa uummata Oromoo biliyoona 60. Hacaaluun tokko miti bar. Maaliifi uummata hunda kana bakka bu'ee dubbata Hacaaluu Hundeessaa. Dhugaa uummata Oromoo baasuudhaaf deema yoomillee Hacaaluu Hundeessaa. Qobaa isaa gadi ba'ee si waammanne na waammanne nama waammanne ayyuuhaan waammanne aktivistii waammanne artistii waammanne qeerroo waammanne qobaa isaa uummata Oromootiif dhaabbatee lolaa ture Hacaaluu Hundeessaa. Nyaattee gadi dabarsiisa mugeetti yaadi kana. Nyaachuuf hin jiraatin biyyoo nyaadhaati. Seenaa natina. Isin warri seenaa atu kun yoomillee taanaan gaafa booddeerraa leechuudha. Ijoollee kee kan dhaalchistu naafxanyaa yoo ta'e malee uummata Oromoo seenaa Oromoo waan hin beekneef waan itti himtu hin qabdu. Siif galee waan itti himtu hin qabdu. Ijoollee keetti jechuudha. Oromoo taate seenaa Oromootu qoratte jechuudha. Dhaloota booddeetti ijoollee keetti waan itti himtu waa'ee Oromoo seenaa Oromoo eentu du'e goota akkamii du'e maaliif du'an kan jedhu sila sirriitti bee turte. Tu beeti sirraa hin turte. Hin beektu waan ta'eef siif galee si warra seenaa hatu si warra imaanaa nyaatu ammallee ganaa duutu. Yoo duutes kullummaan abbaasi dammuu isiniif. Kanaaf iyyuu jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa akka qotaatti ilaalina. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa akka salphaatti ilaaluuti. Akka salphaatti ilaaluuti waa'ee Hacaaluu Hundeessaa. Duunee banna malee. Sif galee waan dandeenyu goona. Bukkee dhaabannaa. Isin warri seenaa haatu nurraa gadi ta'a nurraa usaa. Adaraa keessa nurraa gadi ta'a. Uummata Oromoo sa'aatii kan uummata Oromoo gubatee waan ta'u dhabaa jira. Atarrama isa bakkee dhaabattee abiyyii koo jette isa bakkee dhaabattee tokkoon keessa warri Facebook irraa mo'achuudhaan FB gadi baatee dhokattee jechuudhaan mana keessa teessee dhokattee gadi baatee abiyyiin faarsini akkuma qeerroo warra gadi baatee irra ijoolleen Jawaar keenya jechuudhaan gadi baatee likkisii tana akkasumatti gadi baatee mul'adhaa. Uffata uffattee teessee mana keessa liiviittiin hin bayini bakkeetti illee gadi bayi. Bakkeetti illee gadi bayi. Hayya. Isinarraa ofii keessanii miti isinarraa waa'ee Hacaaluu Hundeessaa balleessaa jira. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa akka salphatti ilaalaa jirtu isinarraa. Waa'ee Hacaaluu Hundeessaa isinarraa akka laayyoo wayiitti ilaalaa jirtu bar. Waa'ee Hacaaluu Hundeessaa akka salphatti ilaalamu. Jaallattee jibbitee Hacaaluun siif wareegame, anaaf wareegame, Oromoof wareegame. Hacaaluun ijoollee isaarraa ijoollee sadiirraa.
haadha manaa isaarraa Hacaaluun umuriin isaa waggaa 36 kichuu karaatti cite. Eentu kute Abiy Ahmed mootummaa nafxanyaa mootummaa gabroonfataa sitti nima bareechani gatiin beekuuf sirriitti. Sigalee namni lafaa kee nama jibbu bar. Ani nama lafaa kee iyyuu jibbu. Nama tokko irraa wayin jibba malee nama san jibbuwan. Sigalee si warri seenaa haatu waa'ee Hacaaluu Hundeessaa namni tokko sobamina. Itu beektanullee Abiy faarsaa tu beektanu. Enta ajjeese Abiy tajjeese. Bakka bagajjeese nam faarsa jedhi malee sobde seenaa balleessuudhaaf imaana sabaa nyaachuudhaaf olii gadi hin fiigin. Ani nafxanyaadha. Akkuma warra kaa akkuma nafxanyaan gammadaa jirtu atillee gammadi. Sigalee amma nafxanyaan gammadaa jirti Hacaaluutu du'ee jetti. Sigalee bagajjeefne jette amma warra nafxanyaa. Atillee gammadi malee sobde suuraa Hacaaluu Hundeessaa profaayilii hidhattee akka waan gadditeetti Abiy faarsaa jirta taanaan atillee nafxanyaadha sobdeen fakkeessi. Dhugaamatti baydee. Sigalee Haceen kan inni wareegame uummata Oromootiif yoomiyyuu kuni Hacaaluu Hundeessaa yoo siidaan dhaabatellee siidaan Hacaaluu Hundeessaa nu keessa jira. Laphee Oromoo keessa jira. Sigalee bara baraa yaatamaa jechuudha. Atarra waan nyaatte bor himuu hin dandeessu. Waarra nyaatte bortu namni sigaate himuu hin dandeessu. Sigalee seenaa rimmi hin nyaatu Hacaaluu Hundeessaa jedhe. Seenaa rimmi hin nyaatu. Itu si'iti atarra qeerra to gadi baates fi afaan kee banta malee Hacaaluu Hundeessaa erganni waa Oromooti jammare bara meeqa kaasanii nafxanyaan itti fokkoru takka gadi bayaasa hin beeku Hacaaluu Hundeessaa gadi bee dubbatee hin beeku yeroo meeqa itti aggaama turan Hacaaluu Hundeessaatti gooticha nama waammatee hin beeku ya qeerra kottaa jedhee takka nama waammanni ya sabaa kottaa jedhee waammanni Oromoodhaa qabsaa'e garuu Oromoo waammanni Hacaaluu Hundeessaa qeerra kottaa na gargaaraa hin jenne abbootii kokottaa dhulii kokottaa hin jenne qobaa salaffaa ture ilaali yaadi ya Oromoo ya kullu Hacaaluu Hundeessaa qabsaa'u isaarra caalaa lubbuu isaa yeroo nafxanyaan baasuuf adeemtutti Hacaaluu Hundeessaa takkaa ol deebi'ee hin beeku takka nama waammatee hin beeku maaliif waan goota ta'eef waan onnee qabuuf sigalee bari du'a jechuun akkasii akka Hacaaluu Hundeessaa kana dhugaaf dhaabbatee dhugaaf du'ee kana cee du'a miti kun Hacaaluu san du'een jedhamu bar si warri kulloon jedhaa malee si warri waaramoon benne jedhaa malee si warri nafxanyoonni jedhaa malee Oromoon Hacaaluu Hundeessaa du'een jettu Haceen jiraata bara baraan sif galee kanaaf iyyuu ijoollee marti keessan Abiy deeggaruu kee osoo hin taane Abiy deeggartee dhiistee nuti waan gochuun qabu suura Abiy Ahmed kee wadheen deemaa tishartii Abiy Ahmed kee wadhee jette qeerroon yoo haala kee zaqazaqee cuubeeraan gaaffii hin qabdu sif galee tasa gaaffii hin qabdu nuti hin faarsaati kanatti nuti hin faarsin Abiy Ahmed usedii gadi taa'e nama rabsuu miti yaada yoo qabaatte akka nama kaatas gabbee meeqadi bayaase yoo yaada qabaatte silaa waan dubbattu hin qabdu Abiy deeggarta malee maaf akka deeggartu hin beektu bar kullu Abiy deeggarta malee maaf akka deeggartu hin beektu bar maaf hin deeggaje iski filaali maaf akka deeggartu hin beektu bar tu beektee gadi baatee akka warra kaanii haasofta akka warra kaanii gadi baatee Abiyyin sana godhee Abiyyin kana godhee mee Abiyyin ergaangoo qabate Oromoodhaaf maal godhe ya warra seenaa atu Abiy ergaangoo qabate Oromoodhaaf maal godhe natti meemee Abiy ergaangoo qabate mucaana miti mun zimmitti meena cina irratti ani maal jibba ijoollee laatu kanaaf iyyoo jechuudha ya warra seenaa atu ya warra imaana sabaa nyaatu isin eenyu illee bakka hin buutanii kanaaf iyyoo jechuudha Abiy Ahmed aangorraa bu'a torbanitu ngeen aangorraa bu'a gaafa inni aangorraa bu'e isin maali mattu mee bara sana mee maali mattu natti himaa ganaa duutu bar tokkoon kee ganaa duutaa bar baga duute kan duute baga duute wanti biraa hin jiru baga duute kulloon yoo duute baga duute yoo dhaamte baga dhaamte ammallee ganaa dhumtu isin jimmaa